بقاقيسني ayyaana baga geessanii gammachuu kuni keessanii gammada hundi keessanii ayyaana ayyaantu arga ayyaanni ayyaana wagga firaa fi firris wal erga imaltuun hin teessu dhufa bohaarsitii jedhe kaawweellisaanii imalarra jirranas. Eeyyega hordoftoota keenyaa nuti imalarra jirra gara kam deemaa jirtu laata jechuun keessan inoolu karaan keenya immoo karaa nagaa akka nu ta'u hawwaatuga daandii keenya irratti waan argine hundatti qusannu mitiire itti agarsiisna. Eegaa guyyaa ayyaanati eessa dhaqu guyyaa ayyaanatiin jechuun keessan nafu iddoo wayiitti immoo waan babbareedaa isin biraan ga'uu fi kan deemnu inni kun iccitii haa ta'u laata? Iccitiin magoona. Hordoftoota keenyaa gaa bakkuma jirtanitti nagaaf jaalalaan nu eegaa isiniin jennaa qophii babbareedaa akkasumas immoo imala keenya irratti waan arginetu isinitti hin qusatiin isin biraan gaa waliin kan turru ta'a jennaani imala keenya jalqabna. Ayyeeka imala inni calqabnaa gaa warri mana keessan teessanii sagantaa ayyaana hordoftan irra deebuudhaan baga ayyaana qilleetiin isin ga'e jenna. Egaa imala keenyatti adeemu. Imalarra jirra isinii gaa yaadaan nu faana bu'aa nuti immoo qaamumaan itti deemna turtii gaarii. Baga birraan barii yaashii girrisee baga birraan barii firrii girrisee baga birraan barii habaa bollootee baga birraan barii hadaan bagagee baga birraan barii firrii wal argee galaana koo naannin boonu yaadureessa koo natti hin boonini yaadureessa koo naannin oodini waliin sirbinaa aadaa Oromoo waliin taphanaa waliin sirbinaa Elilchaa sirbaa kan baranaan isin ga'e bara gareen isin haa ga'u sa'a manni keessan alaa manni keessan nagaa isin haa ta'u Elilchaa sirbaa. Ayyaana baga geessanii ayyaana baga geessanii gammachuu kuni keessanii gammada hundi keessanii ayyaana ayyaantu arga ayyaanni ayyaana wagga firaa fi firris wal erga kaabaa kibbaa walitti yaa'ee bahadiyaa hundi wal gahe gadaan kun gadaa tokkummaa gadaan kun gadaa jaalalaa wal waammatee qomoo lalaalaa ayyaana baga geessanii ayyaana baga geessanii gammachuu kuni keessanii gammada hundi keessanii ayyaanni hundol waame cooma muraa booka'uuna bashannana waliin tura mee gammada qaameef qillee kan masqalaa wal waammatee waliin qalaa kan moolidaa kan arafaa himee fixu baay'ee tafa. Elilchaa sirbaa baga ayyaana waggaa keessa ayyaanni kan jaalalaa kan tokkummaa kan badhaadhinaa kan qofaa isin haa ta'u. Baga birraan barii yaashii girrisee baga birraan barii firrii girrisee baga birraan barii habaa. Imaltuun hin teessuu dhufa bohaarsitii jedhe gaawweelli isaanii isa jechaati kanas geenye hordoftoota keenyaa magaalota hedduu keessa imaluudhaan amma godina Gujii lixaa aanaa Abbayyaa magaalaa Gwangwaa welcome to Gwangwaa kan jedhu bira geenyetti jirra egaa imala ayyaanati nasi. Imalli baay'ee namatti tola ture biyya dacheen errisii magariisa jallisii warqii ta'e qilleensa qulqulluu kana buuqqachaa dhufne as geenyeeti kan nuti jirru abbee egaa kana booda immoo tarii gara kamitti imalaa jiru jechuun isaaniin oolu hordoftoonni keenya waan ta'eef dhangaa qabna mitiire. Dhangaa qabna egaa waa inni Gujii gurraachaa nu haa milkeessu
dhangaa kana isaan biraan ga'uuf jenna. Tole hordoftoonni keenya egaa nu wajjiniin tura. Isin yaadumaan nu wajjiniin imala nuti immoo qaamaan itti deemaa jirra. Turtiin keessan nu faana ta'u isiniin jedha. Kun gadaa tokkummaa, gadaan kun gadaa jaalalaa, wal waammatee qomoon alaalaa, ayyaana baga geessanii, ayyaana baga geessanii, gammachuun kun keessanii. Gamada hundi keessanii ayyaanni hundol waame cooma muraa booka'uuna bashannana. Imala jireenya keessan hundaan isin faana jirra. Maaddii jaalalaa iddootti qooddattaniitti. Jalqabni keessa mana tokkoon cimee manni keessa yeroo daa'immanii eebbifameettis isin waliin jirra. Ayyaana waliin kennaa guddaa bifa Oromumaatiin calanqisuuf dhufee maatiin bunaa. Maatii waliin jaalalaan walitti qabamtanii jaalalaa fi gammachuun keessa yeroo ifee mul'ate gita hojii irratti bobbaatan irratti kan jaallatan hojjechaa laphee keessan gammachuu yeroo guutameetti. Bara haaraatti ammoo firoottan isin jaallattan waliin gabataa tokko irratti yeroo waliin teessanii maaddii keessan kabajaa keessan waliin yeroo mi'aayetti yeroo hunda isin waliin jirra. Saanii bunnaa qulqullina olaanaa fi jabinaan hamma garaagaraan halluuwwanii fi diizaayinoota hawwatoon biyya keenya keessatti oomishamee gatii madaalawaatiin kan dhiyaate ayyaana gaarii Bunnaa Pileets Itoophiyaatti kan oomishame. Ijarraan badduu iftu akkaadu Agasi beekti kennaaf miidhagina qabnaan naman dhiisu suusiin akka buna. Qalama bunaa Itoophiyaatti kan oomishame. Kan moolidaa kan arafaa himee fixuu baay'ee tafaa. Baga ayyaana hiyyeessaan isinee dhalichaa sirbaa. Baga ayyaana hiyyeessaan ayyaanni kan jaalalaa kan tokkummaa kan badhaadhinaa kan qofaa siifaa ta'u. Baga birraan barii yaashii girrisee. Baga birraan barii firree girrisee. Baga birraan barii habaa bollootee. Baga birraan barii hadaan bagagee. Baga birraan barii firrii wal argee. Galaana koo galaanni boru yaadureessa koo natti borini yaadureessa koo. Kam jirtu baga nagaan dhuftanii anaa dhufuu jenni baga nagaan dhuftan akkamtu daandiin akkam ture bareeda ture akkam nagaa jirtu akkam jirtu nagaa baga gibbee baay'ee bareeda baay'ee mishaadha baay'ee dansaadha amma gaayaa dhaabbata qarcaan ishee keessa as geessanii saawuzaabii jedhama kuni kanarraa aansee immoo itti aansee dhaabbata qarcaan ishee qonna dabaqaa irratti deemnee tigaa wantoota adda addaa daawwannaa wantoota adda addaa ilaaltuu isiniin jechaadha sagantaan keenya amma sana kanarraan dursee achi deemnaa. Egaa imala karaa dheeraa deemnee magaalaawwan hedduu keessa darbinee dhufnee asitti immoo warra dhaabbata daldala buna qarcaan isheetiin simatamnee jirra. Dhangaan keenyas isaanuma wajjiniin jechuudha. Kanaaf egaa imala keenya keessatti immoo waan isaaniin daawwachiisnu qabna waan ta'eef isaan immoo nu daawwachiisu isaanii wajjiniin gara maasaa bunaa deemuuf jenna. Ooruu bunaatti kan ilaallu egaa qarcaan ishee tireeding maaliif dhayxanii jechuun keessanii nafu ispoonsara sadarkaa warqii sagantaa keenyatti irra deebi'uudhaan baga ayyaana qillee kan bara 2018 geessanii egaa isaantu isin biraan gaa hordoftoota keenya isaan immoo ulfaadhaa jenna. Egaa bunni teeknooloojiidhaan misoomaa jiru maal fakkaata laata kan jedhu nuti hawwiidhaan itti deemaa irraa isinis hawwiidhaan nu faana turaa isaaniin jenna ayyaana gaarii. Oisa walina sirbinu harri ayyaana waggaati alichaa sirba baga ayyaana waggaa keessan ayyaanni kan jaalalaa kan tokkummaa kan badhaadhinaa kan milkii kan qofaa isiniif haa ta'u akkasii sirba.
Irra deebinee baga ayyaana qillee kan bara 2018tiin isin ga'e bagattiin nu ga'e isiniin jennaa kabajamtoota hordoftoota keenya. Amma gaa kan argamnee jirru bakka biqiltuun bunaa sanyii filatamaan itti oomishamu kan dhaabbata daldala buna Qarcaansheet faarmii isaaniitti kan argamnee jirru. Egaa asitti immoo nu daawwachiisuudhaafis ogeessi nu biratti argamu abbe. Egaa garana gaafa dhufnu waa hedduudha argine. Akkuma biyyaattuu Qarcaansheet maal hojjechaa jira kan jedhu kun ni dubbata. Inni kun waan addaati. Isa digital farm jedhama. Egaa amma warra Biraazil fa'aanis dorgomneerra jedhee yaadaani. Itoophiyaan immoo sadarkaa gaariirra jirti miti akkuma addunyaattuu buna oomishuudhaan. Egaa Qarcaansheet immoo achi keessaa kontribiishinii guddaadha kan inni qabu. Isa kana egaa akkuma sila jennee obbo Ayyalaa Olumaa sirriitti nutti ibsu gara isaaniitti dabarra. Eshi duraan dursee ani isaan dhufu isiniin jedha galatoomaa baga nagaan dhuftanii baga ayyaana qillee 2018 isin ga'e jecha. Egaa as keessatti akkuma beekamu akkuma isin jettan dhaabbanni kun dhaabbata Qarcaansheet qonna dabaqaa jedhama bakka nuti argamnu kun. Egaa akkuma isinis ibsuuf yaaltanitti dhaabbata Qarcaansheet teekinooloojii adda addaatiin haalli inni itti gargaaramu akka biyyattiittis ta'e akka Oromiyaa qofa otoo hin ta'in akka biyyattiittis tokkoffaadha sadarkaa guddaarra jira dhugaa isiniin jechuudhaaf kun immoo yaa'u ammas asirrattis wanti ilaaltantu jira booda immoo biqiltuu kanarraa gara kam deemannaa jennu fiildii irrattis immoo naa baane ooyiruu irrattis naa baane maal fakkaata haalli inni ittiin oomishamu kan jedhu gadi fageenyaan bal'inaan ilaalla ammaaf egaasuma waltajjii kanarratti kan inni isinii kaasu duraan dursee bunni tokko innaa qophaa'u callisee miti kan qophaa'u callisee miti kan qophaa'u buna sanyii filatamaatu handhuura qorannoo Itoophiyaarraa gallakkifamuudha kan ta'uu qabu jechaadha. Maaliif bunni kun bunni handhuura qorannoo Itoophiyaa keessaa gallakkifamu tokkoffaa bakka kanaaf sanyii filatamaa keessaa gosa vaaraayitii kamtu bakka kanaaf ta'u kan jennu filannaa dhibee adda addaatiin akka salphaatti kan hin saaxilamne oomisha gahaa kan kennan naannoo kanaaf haala qilleensa naannoo kanaatiif kan mijataa ta'an. Wantoota akkasiiti dura kiraateeriyaan nuti ilaaluu qabnu wantoota akkasiirraan kan ta'e qorannoorraa kan gallakkifamuurraan fudhanna achirraa nu dhufe sanyiin kun duraan dursee jechaadha. Egaa innaa dhufu immoo biqiltuun tokko dhugaa isiniin jechuudhaaf akkuma daa'imaati jechuun danda'ama. Akkuma daa'imaati. Kunuunsa guddaa jalqaba irratti akkuma amma isin ilaaltan kun asirratti baay'ee bareeda chigirtiin kun biqiltuun kun maanni egaa kunuunsa gaatu asirratti yoo kennamuufi baate achis dhaqee ooyiruu irrattis bahee callaa gaarii nu kennuu hin danda'u. Kanaaf asirratti waan guddaa nu barbaachisaa isiniin jechaafan jedhee egaa maal goonaa nuti tokkoffaa kompoostii kan jedhamutu jira. Biyyee tooppisoilii kan jedhamutu jira. Tokkoffaa ashawaas hin gargaaramna. Maaliif bishaan akka keessa hin ceemneefinnaa bishaan obaasnu biqiltuu sannaa keessa obaasnu paarkooloyitii kan jedhamu akka keessa darbee dabarfuufu haala kanaatiin gargaaran. Haala seela qabeessaan kompoostii dabalatee tooppisoilii dabalatee haala kanaatiin qophaa'a jecha. Egaa anna sanyii kana asitti qopheessinee asitti deebinee facaasnu buusnu yoo xiqqate biqiluudhaaf guyyaa 45 fudhata. Guyyaa 45 jidduu kana keessatti hin biqilaa bakka ho'aatti immoo akkuma haala qilleensaatti bakka ho'iinsi jirutti gara guyyaa gadiittis gadi siqaa baay'inaan aviriijiidha 45 keessatti nu biqilaa. Kanaaf egaa annaas ga'e kana asitti guyyaa guyyaadhaan kunuunsa guddaatu hojjetamaaf. Maaliif bishaan akka gaariitti baafamuu qaba. Bishaan akkuma isin jettan kunoo bishaan keenya bishaan nuti gargaaramnu kun ispiliinkilarii jedhama. Baay'ee qarshii guddaadhaan kan bitamee dhufedha. Akkuma beekamu kan ammayyaati bakka hundayyuu hin jiru asuma keessa Qarcaansheet qofatti argama kun egaa humna namaatiin bilisa kan dhugu ispiliinkilarii kanaan dhugaa bakkatti hin jiru kan qadaadaan hin banama kun immoo shiiriin kun akkuma jirtan kan ammayyaati. Akka waan roobni waaqarraa gaditti roobu. Gaafa waan waaqarraa gadi roobutti akkuma waan itti bakka rooba jettu malee innaa gallakkifame waan gallakkisiifna bishaan hin qabna rizarvaayirii qabna innis waan hidhaan dhufa rizarvaayiraa teekinooloojii waan dhufa paampirraa jira injiraan inni ilaallaa booddee bakka bishaan keenyaas inni ilaaltu sanarraa dhufa bishaan akka guyyaadhaan guyyaatti si'a lamannaa jalqabaa sinu baafama akka haala qilleensaa irratti hundaa'eet bishaan sirriitti baasna sanarraan kanaaf immoo asitti aramiin tokko kan xunni inni yeroodhaan hin arramna inkoo tokkotna wanta adda addaa orgaanikii kan jedhamu waan adda addaas itti goona fertilaayizaroota adda addaatti gooneet haala seera qabeessaan akkuma sira jedhe kunuunsa gahaa argateet biqiltuun kun asitti ga'uu qaba. Kanaaf kana fakkaata iyyuu dhaabbiidhaaf ga'uudhaaf
Egaa facaamanii kaasee dhaabbiidhaa ga'u guyyaa ji'a torbaan ga ji'a sagaliiti. Averejii ji'a 8 fudhata. Kun egaa ji'a 9 kan jennu haala qilleensaa kan altituudii jedhantu jira. Altituudiin inni ol ka'u ammuma waan isaas hin dabala. Jinni isaa hin dabala gara ji'a 9 waan akkasitti siqa. Altituudiin immoo gadaanaa yoo ta'e dafee to'aa waan ta'eefu bunnis guddinni isaas waan chiginyii biqiltuu kana waan qophisuufu guyyaa ji'a 7tti ji'a 8tti hin ga'a. Ammoo akka ilaaltan kun dhaabbiidhaaf qophiidha. Galaana koo naannin boonu yaadureessa koo nattin boonini yaadureessa koo naannin oodini walii sirbanaa aadaa Oromoo waliin taphanaa. Maqaan koo Geetuu Biftuu jedhama. As injiinara jallisii Gaarcaanshee Giruuppiti. As Dabaqaa Faarmii irratti injiinara ta'een hojjechaa jira. Iddoon isin jirtan kun poondii cimaa yookaan riizarvaayerii isa guddaadha. Inni kun bishaan isaa soorsiin isaa yookaan maddi isaa bishaan laga riiver Amalakii jedhamu. Bishaan kanaan dabalatat bishaan lafa keessaa boorhool isa jennu isa keessaa bishaan illee kuufanna jechuudha. Akkuma beekamu nuti ekoosiistamiin keenyas haala bareedaarra jira. Uummata daawunstiriimii jiruuf illee permitted water usage keenya akka isaan fayyadamaa ta'an akka rakkanne keessumaa bishaan irraan irratti jechuudha. Keessumaayyuu lagni kun yookaan poondii riizarvaayeriin kun ganna keessa guutama. Yommuu roobni cimaan jiru lagni kun ganna keessa guunnaa ganna keessa guunnee bonaaf fayyadamna jechuudha. Kan tokkummaa kan badhaadhinaa kan milkii kan qofaa isinii taate akkasii sirba. Amma maddarraa kaanee dhufnee jirra. Asitti gara fiildii gara saayitii keenyaa gara qonnaa keenyaa bishaan asiin nuuf dabra jechuudha. Bishaan asiin dabarsuudhaaf paampoonni achi keessa turan bishaan keessa turan asii koontirool goona. Koontirool boordiin keenya kana siistamni diispileen keenya. Diispileen kanarraa kaanee paampii keenya yoo sochoofnu asiin bishaan gama kanaan dhufee gara qulqullinaatti yookaan gara filtireeshin meetidii dhufa. Filtration systemii kun sand filter jenna isa ashawaa yookaan immoo ashawaadhaan screen ta'ee gara productitti gara fielditti deemuudhaan duratti screen ta'ee baha. Akkuma argaa jirtan bishaan gubbaarraan seenee kun isa jallaatiin gabbee dabalataan filtration method isa lammaffaa screen filter isa jennu immoo screen ta'ee gara fielditti deema. Aga fiildi illee saayitii deemeen booda achi keessa screenoonni jiran. Inni kun maaliif barbaachisaa? Wantoonni akka suspended ta'anii gubbaarraa flootii ta'anii dhufan kun akka hafan isa diriippii keenya siistama keenya akka blook nu jalaan goone akka nu jalaan cufne wanta nuuf sirreessuudha jechuudha. Kanaaf haala kanaan screen goone gara fiildii keenyatti gara qonnaa keenyatti ergina bishaan. Waddeessa Mudaan jedhama. Biraaziliin deemeen ture. Ji'a jaha fi leenjii fudhadhee ture. Leenjii fudhadhee booda maashina kana hojii isaa itti eegale. Tajaajilli isaa baay'eedha. Daqiiqaa 34 keessatti kuntaala daqiiqaa 34 keessatti kuntaala 35 ni lakkaa'u guyyaatti. Baansi kuntaala baay'eedha kuntaala baay'ee lakkama. Isa magariisaa fi isa gurraacha dheedhii isaa addaan kan baasu jira. Adjustmentii qaba. Achirratti adjust goote. Adjust gaafa goote ofiisaan layya'ee diimaa gurraacha adda baasee ofiisaan guura. Oolisaa waliinaa sirbinu harri ayyaana waggaati alichaa sirba baga ayyaana waggaa keessan ayyaanni kan jaalalaa kan tokkummaa. Biqiltuun egaa haala gaariitiin narsarii irratti haala gaariitiin innaa qophaa'e ji'a 7 hanga 9 garaagarummaa kana gidduutti naa dhufee asirratti dhaabbata gaa asirratti haala kanaatiin malchiin kun hin jira. Akkuma beektan drip irrigationiin kan jenne sila dubbachaa ture sarara lamaan kan jirtu kun asuma jala jirti. Egaa asumaan asitti boolli kun qophaa'eet chiginyiin kun as dhaabbataa. Chiginyiin kun egaa akkuma ilaaltan egaa dhaabatee hanga kan isin ajaa'ibsiisu waggaa tokkoof ji'a ja'a. Waggaa tokkoof ji'a ja'a keessatti production tokko kennee production tokko kennee amma kennu haala gaariitiin noo yeroo ittaanuuf qophaa'aa jira. Kana fakkaata bifti isaas. Kun immoo amma bakka amman jirru kun buna yaa'u guguddaa yookiin maachur tirii kan jedhamudha. Egaa akkuma asitti ilaaltan biqiltuun kun egaa dhaabatee bara 2013 kan dhaabatee 2013 gidduu ture waggaa 4 firii nuu kennee jira. Waggaa 4 firii nuu kennee
Bardeen gaddaa sigaa dhugaa saniin jechuudhaaf callaa gaarii kenne. Munni kun callaa gaarii nu kenne. Egaa akkuma malaaltan kana amma daraaree jira. Waan hundaa gahee jira. Ammas deebi'ee barattaanuudhaaf firii gaarii akka nu kennu. Performaansii isaa yaa haala isaa na laaltan akkasumatti na laallu baay'ee gaariidha. Baay'ee nama ajaa'ibsiisaa, baay'ee nama gammachiisaa. Dirree irratti buna kana teekinooloojiidhaan oomishuun nuti kallattii hedduun hojjenna. Tokkoffaa asirratti akkuma na laaltan egaa naa iddoo naa dubbatan buna akka qamadiitti jedhu naa tokko agartan isinis asitti bakka gaaddisa jala dhaabattutti heektaara tokko irratti gara averejjiidhaan akka biyyattiitti 2,500 heektaara tokko irratti. Nu biratti garuu 5,700 hanga 6,000 heektaara tokko irratti kan dhaabamu. Kun maal fayyada? Karaa tokkoof heektaara tokko irraa oomisha nuti argannu, callaa nuti argannu guddisuu dandeenya karaa kanaatiin. Tokkoffaa vaaraayitii nuti itti gargaaramnu haala teekinooloojii keenyaati. Wantoonni adda addaa saayinsawaa fi teekinooloojiidhaan hojjenna. Haala sila qabeessaan hojjenna. Nuti kumtaala tokkotti biyyatti gara kumtaala tokkorraa gara 7 akka biyyaatti kan beekamu nuti amma 60 qaqqabne. 60 irratti dhaabannu. Maaliif 70 maaliif 80 taanee jechaa jirra. Maaliif gara sanatti hin deemne jechaa. Kana fakkaata walumaan galatti. Egaa amma gara waltajjiitti hordoftoota keenya geessuun keenya ni oolu kaabbe. Marreegaa guyyaa bashannanaati hordoftoota keenya qarcaan ishee tireedingii waltajjii ayyaana qopheessuudhaan baga ittiin isin ga'e jedheeti jira. Garasitti gara bashannanaatti geessinaa jechuudha. Imala jireenya keessan hundaan isin faana jirra. Maaddii jaalalaa iddootti qooddattaniitti. Jalqabni keessa mana tokkoon cimee manni keessa yeroo daa'immanii eebbifameettis isin waliin jirra. Ayyaana waliin kennaa guddaa bifa Oromummaatiin calanqisuuf dhufee maatiin bunnaa. Maatii waliin jaalalaan walitti qabamtanii jaalalaa fi gammachuun keessa yeroo ifee mul'ate gita hojii irratti bobbaatan irratti kan jaallatan hojjechaa laphee keessan gammachuu yeroo guutameetti. Bara haaraatti ammoo firoottan isin jaallattan waliin gabataa tokko irratti yeroo waliin teessanii maaddii keessan kabajaa keessan waliin yeroo mi'aayetti yeroo hunda isin waliin jirra. Saanii bunnaa qulqullina olaanaa fi jabinaan hamma garaagaraan halluuwwanii fi diizaayinota hawwatoon biyya keenya keessatti oomishamee gatii madaalawaatiin kan dhiyaate. Ayyaana gaarii Bunnaa Pileets Itoophiyaatti kan oomishame. Ijarra badduu iftu akka aduu. Aadaa fi beektii kennaaf miidhaginaa qabnaan nama dhiisu suusiin akka bunaa. Qalama bunaa Itoophiyaatti kan oomishame.